Ashama harka fuudhee jirra jirtu ilmaan Oromoo bakka jirtan nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha. Warroonni amantaa Musliimaa hordoftan marti keessanu baga guyyaa Iidaa geechanii baga walumaanuu geenya isiniin jechuu barbaada. Keessattuu ijoolleen keenya mana madaamii hojjettan xoomatii hojjettanii dhugaa dubbachuu fi baga guyyaa kana isiniin ga'e irra deddeebi'ee isiniin jedha. Maaliif jennaani hojiin xoomana keessaa hedduu takka ulfaataa qooqa duwwaa bishaan osoo hin dhuginii midhaan osoo hin nyaatiin jarrilleen halkan nyaatanii haga ta'e tokko hin rafanii raftii qabanii isin halkan sa'anii dhiqaatii bultanii taayimin sirraftan hin jiru ganamnoo ka'e immoo cidaatiin hin jira haga kushiina seentanitti immoo wayaa tokkostanii wayaa miiccitanii annaa hedduu takka ulfaataa isiniin jedha. Irra deddeebi'ee baga isiniin ga'e baga geechanii rabbiin bara dhuftuunis akka nuun ga'u abdiin qaba. Warroonni immoo keessattuu mana madaamii jirtani bara dhuftutti immoo kan biyya keenya rabbiin nagaa godhee biyya keessanitti galtanii xoomana maatii keessa wajjin xoomtanii faxirii hundumaa maatii keessa wajjin gammachuun wajjin ooltan isinii godhu isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansee ijoolleen amantaa kiristaanas haa ta'u amantaa biraas haa ta'u yeroo ayyaanni ga'e yeroo waa hundumtuu ga'e baga geechanii yoo wanni tokko wanni gaddaa tokko isinitti dhufe gadda isa waliin qoodachuu gammachuu waliin qoodachuu baraan isiniin jedha. Kaameraan irraan godhannee harkaan qabadhee jira dhiifama isiniin jechuu barbaada. Annaa akkasii isinirraa badee jira. Walirraafanne viidiyoo waraabuu irraafadheen isiniin jedha. Rabbii walitti nagaan nu haa deebisu baga geechanii baga nuun ga'e hojumaaf hin baade beektan hojiin akka ulfaatu akka duraanii sana viidiyoo waraabanii lafa godhee maal jedhee hin ta'u yoo teechee waan tokko viidiyoo liivillee seentuu teechee taayimii sanatti fayyadamte malee akka yeroo si'aatii guuttachuu san namatti hin tolu. Kanumaaf nan badeen isinirraa badeen isiniin jechuu barbaada. Isinitti hin deebi'a yeroo gabaabaa keessatti guyyaa gaarii isiniif haa ta'u hundumti keessanu. Ciao.